Ashamaa harka fuunee nagaa waaqayyoo lafaa fi biyya sin jirtanitti siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessan jirtu fayyaadha nagaadha waaqayyoo haa galatu waga nagaa taatanii. Egaa warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaa sin jira warroonni jajjabeessaa jirtan immoo hedduutu akka galatoomaa. Hiriyaa koo tokko siniif qabadhee dhufee sinii jedha. Hiriyaa wajjiniin guddanna tango. Innaa baay'ee jecha jecha bareedaa kan ta'edha. Hiriyaan koo kun ishee isinii fideen dhufee kanaafiyyuu warroonni viidiyoon kun isinitti tolee koomentii gaarii naaf ka'aa itti fufee waan baay'ee gaafadha jechaadha siisterii kiyya kana. Kanaafiyyuu kanuma isiniin jechuun barbaada. Jabeessa alirraallee boruullee waraayee jabeessanu jabaadhaa isiniin jedha galatoomaa. Gara bilbiluutti hin dadhabaa obboleettii koo kanatti bilbila. Achuma waan ishiin jettu immoo itti bohaartu. Aareen jira akka malee waasa hin beekne. Maal taate? Akkam jedhee sitti muree akkuma hin jedhee sitti musaatu wallaale. Maal intala koo? Ismechaa bakka. Maal inni alamtu? Yaa bakka. Intaa maal inni ijaartiitu du'e moo? Maaloo namni nama maaltu lakkee uumamu. Ana achi naasuu hin danda'u haala achi. Lakkiin tayyaartii lakki yaartii maaltu du'aa miti. Maal inni reeba Yesuusin? Mana hatee iyyuu dhiise anuu naaneenuu dhiise. Firaankiidha. Firaankii maal si godhan taas immoo bilbila asitti haasaan jira oolu lafamina firaankii si godha. Shafaafa firaankiidha. Wayyoo jaartii tantu dura. Mee amma gaaffii tokko si gaafadha viidiyoon banee jira. Durallee si rifachiifadhe. Gaaffii kana naa deebiste badhaasa argatta shi. Maal intaa akkanani waan ta'e hin dandeenye. Wayyoo jaartii kamtu beetti ijoollee miicoo intala koo amma viidiyoo banee tanan jira rifachuu keessa waraabeen jira. Beetta gaaffii wayii si gaafadha gaaffii xiqqishuu takka. Gaaffiin tuni maal ta'e seete? Namicha tokko jira beektaa? Badhaasa argatta jechaadha. Badhaasa sii kennu immoo ammumanii asirratti argisiisa. Namichi kuni loomii qaba ture. Loomii qabaa gubbaa jalatti saree hidhee jira. Namichi hiyyeessi tokko immoo namni akka keetii kunanii as deemee achi deemu kuni. Gadadoo haaraadha. Ati soorettiidha. Gadadoo maali? Sooretti siin hin jenne bari yeetti hin jedhe yeetta hakeetti hin jedhe. Ikkoo ati soorettiidha hin jedhe waan hiyyummaa dandaarratti quncaatitti hin jedhe. Maal taako istiidiyoo kiyya keessa hartaarra badarraa mucuu kingodhin kaa. Innaa kutachuuf kee beektaa nyaachuuf kee.
Garaasaa kajeelee waarratee kutachuu nyaachuudha ka'ee achumarraan akkatti kutatu dhabeechaadha. Mee akka bittaa kutatu hiyyeessi kunaan talakoo saree irratti dhee gubbaarra ta'a namicha ofiisaati. Mee akkamitti kutata qofa gizee nuyi ani loomii eeguu yeroo loomii gubbaarra taa'u akkamitti asitti asii akkamitti kutattaata akkamitti attee beetta na jalaa. Oi, sareeni wanyura jira loomii. Loomirra jira. Akka godhu. Maal godha? Dafika. Si deebi'u moo si galee? Abonaa galeera gaafiin kee. Eeshi dubbadhu ka. Sareeni loomii gubbaarra jirti. Namichi hiyyeessaa loomii san kutatee nyaachuu barbaada. Akkamitti kutachuu danda'a? Sareenuu silaarra jirti naan jettamii? Okay. Akkatti kutachuu danda'u? Namichi sun saree sanitti biddeen kutee lafatti gada'ee saree sun yeroo biddeessa fudhachuudhaaf buutu loomii san kutama. Qoy qofa gizee nani biddeen tashu gizee loomii kutatta akkamitti kutatta? Yeroo ati biddeen tolchitu karaa mana keessan isa guddaa suuta deeulaa gidduu ol ba'e tanaan loomii qo'ateetuman sareen keessanis oduma naariitu loomii koo baadhee bar tokkofaa sareen keessanii odoo loomii hatee deemuu jaarkaanii bishaanii baadhee deemaa karaa duwwaana qabattee jaarkaanii bishaanii sana afaanitti rakkise saree. Mee seenaa irratti odeessime. Konkoduma itteemu. Konkoduma kiyyaadhee tananii hatuu dhufe loomii waan dallaa keenya yookiin gibbii keenya keessa hin jiru isin bichaatu qaba. Kanaaf jedhee tanana. Bitachuutti immoo burtukaanni iyyuu hin jira ture geena homaan qabu yeroo san barattuudhaanii harki koo duwwaadhaa achumaan hin hatuu deemee achumaan sareen na qabatee jaarikaa bishaana waraabadheen maatii biraa bahee ishii xixiqqoo kanan baadhe filmaa sareen humnaan na qabannaan hin jaarikaa safuudhee afaan sareen tasee achi qaraqaree kanan doonkaa dhukkufee jilba kootii buqqa'ee dhiise jireenya lafarra. Wayyo kuni mudannoodha. Mee maal qabda? Mee qofa sila akka malee na jaalattaayi. Sifaan dabaddabaa yoo si durse garuu amma ta'e isin dursaani. Isin dursa jechaadhaan hangafa keetii gaduma fuudhee godhe si dabaddaba. Ogaa barumsaa galu si dabaddabee gizee takka ture maa kaattee dhuftee na waamtame silaa dabaddabamte. Bartoko kofaa inni dabaddabaa iyyuu miti asuma arangama kan qoonee jedhan tokkotti asii achi na ruuqxee na biraa deemte achi keessatti na ukkaamsitee tasanani bakka erga ati deemte qoree san keessaa yookiin arangamaa san keessaa ka'ee tanan ganaa isa ofirraa guureen dhanni na jiru dhanni muluun na dhumee qoreen na fixee isa booddee lammata ishiin dubbisuu har'a booda oolanii dubbisanii nama miteedhee tanaan itti dhiisee galee yeroo mana ga'u immoo qaata si yaadee daftara manatti darbadhee alamitu dallaarraan. Wayyo seenaan dagatamne kun mee jaalallatti na jaallattochaan jaalala addaa techaadha bara gaafa na isi biraa yeroo moo maaltu sitti dhaga'ame mee. Gaafa ati na biraa heerumtu immoo anatu miizee kee ture irraanfadhee tanaan har'as addumaan baana moo anan jedhuun yeroo ati farda kortu suma wajjiniin qajeellanii warri ollaa maaltaa ta'ee sadhattaf yoo eenyutu si fuudhee naan jedhan achumaan nan deebi'e malee an adda abbaan ayyoodee ta'uu yaadne jechuudha. Baay'ee tokko gadda guddaan natti dhaga'ame. Ati gaafa qidaamee heerumtee ani gaafa sanbataa si barbaaduu dhufe odoo ati mushurrindatti kan ganda warra dhirsa keetii jirtu jechuudha. Wayyo seenaa mana ga'uu qabda iyyuu akkana. Ishi. Maalata
sana jechuun Ikidaame sangalgala yoo gittiin bulee sabbata bariidhaan ka'een maatiidhaan ani alamtuu biraan naqaa jedhee kanan sibira dhufee achi booda achuma. Ani nan heerume atoo maal gocha dhufta mana ani heerume na wajjin heerumtamoo nama tokkichatti heerumna. Ani odoo akka kiyyaatti namuma tokkicha nu fuudhayyuudha akkasi jaaladhuuti. Uy, masaanoo maal godhuree kaa'u. Maal godhuree masaanoon nuuf hin iyyamu. Eeshi mee gaafa sargii kiyya gaafa yaadatta gaafa galgala jimaata galgala gallee. Gaafa sargii keetii. Hin dabaddabamne miti gaafa san halkanan galle. Gaafa sanii sargiin Qidaameedha. Oddaa wayii nu harkatti muramuu ni guyyaa buluu oddee halkan lafa si'aatii sadii deeman. Halkan sargiin bariitu halkan qajeellee kasaa yeroo mana geenyu dubartoonni ni kaan shunkurtii muraa ni kaan foon muraa ni kaan biddeena tolchaa eegaa diggisiidha waan ta'eef bariitu kanarraa hundumtuu albeeruma saniin nu qaluudhaaf nutti fiigee jechuudha waaqayyo faa galatu oolleerra. Maali si'aatii kana kan deemtanii? Bicayyoon dubaraa boroo heerumtee durbummaa ishee arguuf jirra maara gashee halkan kana eessan naquuf halkan noof intala miidiyaa rarta. Deenu gaagayyo. Seenaadhuma ajaa'ibaa qabda bakka ishoo. Maaloo seenaan koo seenaa miti siin jedhee oduma sitti odeessee fixu. Ga'umaa miti kaa'u. Akka qofaa sanitti na jaallattaa reema. Akka qofaa sanitti siin jaaladhu amma maaliifii tokkoffaa kanan irratti si jibbe otoon akka malee si jaaladhu kophaatti na dhiistee odoo nan abbaa manaan argatiin na biraa heerumte jechuudha. Meeshii. Eddee ati heerumtetti immoo ani immoo abbaa manaa sin argannee itti dhiiseen ani barumsa kootis dhabnaan gara Finfinneetti hangalee egaa ati immoo xiqqoo narraa fagaattee turtee bakka otoo waliin argin waggoota dheeraa addaan turre isa booddee siirraafachaan deeme ammas garuu yeroon bilbilaan si dubbisu miirri kaleessaa jaalalli kaleessa sii qabu suni ija koo fuuldura garuu akkasitti garaan koo siin baabba'u sobuu saayyuun naqu waan nati naqootu jiru sobuu ni cabdu. Gudiidhumaan ta'an akkuma kaleetti na jaalatta akkuma kaleetti bakka jedhee tanan akka na goote. Ishii itti deebiika. Ennaa waa'een jaalala kiyyaa fi waa'een jaalala keetii asumatti xumuramee. Maal ijoollee ganaa attana eegawoon. Akkamitti ammanatti xumuramaree? Maalatti bakka dubarri tokko wal jaalanna jechuun ammuma abbaa manaa hin argatiin itti malee gaafa abbaa manaa argatan jaalala hiriyyummaallee kan dubartiin dagatu jaalalli eenyumaayyuu nama keessaa qannasa jechuudhaan isaan mana heerumee ati sin heerumtee ati waa'ee dhala kee yaaddaan immoo waa'ee abbaa manaa koo yaadaa bakka inni kaleessaan tokko nyaannee an tokko dhugneetu waa'ee jaalala walii bichaa yaadaa turre amma immoo kan nuuroo jireenyatti waan galleef jecha aga kana ta'e siin jedha siistuutiyya. Maal ijoollee qofa nan jedhu. Nuuroo miririi ta'e moo maal jettee? Nuuroon miririi ta'e. Nuuroon miririi hambaa kan birrii simaa. Hayi hordoftoota Alamiin Makonniin akkam jirtu? Alamtuuf jedhu taloo Makonniin alamtuuf. Alamtuuf jedhi like share subscribe gochuudhaan viidiyoo kana yoo jaalattan koomentii bareedaa barreessaa. Alamtuuf. Subscribe share sanuun barreeyaa ijoolleen reefu biyyaa dhufe tireetidha. Ani gudiidhumaan dhaga'e jechuudha ijoollee bagan hin du'in ani gudiidhumaan argaa jira bara kanaa. Sagaleen namaati isaan birriitti gurguramu ani fayyumaan lafaa birrii isaa ishiitti argataa. Maalatu hundaafuu like share nu godha subscribe nu godha
Video kana yoo jaalattan komentii nuu laadhaa sin jaalanna. Baay'ee sin kabanya uummata qashtii ani amma YouTube mataa koo banachuutan jira samuudha. Egaa haadhinaaf ta'a daraa keessan hundi keessanuu. Siyaataani bakka hedduu takka galatoomii guyyaa biraa qabadhee tana sinii dhufa micattii qashtii tana mudannoo wanta ishiin dabarsitee fi akkasuma waa'ee jaalalaarree akkasuma waan baay'ee dabarsitee jechaadha hiriyaa kiyya waan dabarsite sana hunda isaa siniif qabadhee dhufa qaxaleen talaati bakka aasaa ishii irratti hun argita jechaadha fataa kan nama gootu hiriyaa koo baay'ee jaaladhu wajjin hin guddannedha.